Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya bakkuma jirtanutti nageenya rabbii isinirraa jiraatu sagantaa keenya jijjiiramaaf ramadaana kan jedhu arras walitti deebinee jirra. Sagantaan keenya sagantaa jijjiiramaaf wantoota gufuu nutti ta'an keessumaa kan numan keessa keenya ka'anii gufuu nutti ta'uu danda'an kan jedhurra waliin jirra. Qabxiin jijjiirama keenya fuulduratti tarkaanfachuu nu dhowwu keessaa inni tokko al-ishtiyaaqu ila al-maadi wa ladhatu al-uyub. Rakkina kee jaallattee rakkina kee sitti bareedu jechuudha. Bakkummaa namatti wannummaa nati qabdu yookaan wanni ati ammaan dura abbootiin kee irra turan yookaan waan ammaan dura irra turte deebitee waan kan hawwaa ooluun dura akkana turre dura akkana taane waan akkanaa qabnaa jedhanii hawwuuniif tokko irrinuma keessa jirtu. Wallaalummaa keessa jirtu, rakkinummaa keessa jirtu, dhukkubummaa keessa jirtu, xinneenyummaa keessa jirtu, gabrummaa keessa jirtu jaallachuun akka ati yoomuu olin kaane si godhu. Ummata bani Israa'el Rabbiin qabeenyatti kennee Nabi Muusaa ergee fi akka jarri bilisummaa argatan godhee fi an samiidhaan isin razaqa. Samiidhaa isinii bu'aa. Waan kana godhadhaati kana hin godhinaa jedheen nyaadhaa waan irra isinii kenname raawwadhaa fudhadhaa nyaadhaa jennaan as deebi'aniiti nuun taatu kanan barbaannu yaa Rabbi yaa Muusaa rabbitti nuu himi ud'u lanaa rabbaka yukhrij lanaa mimmaa tunbitu al-ardu min baqlihaa wa qithaa'ihaa inta aabinaa nyaadhaa jedheen Rabbiin as deebi'anii bakka durii san barbaannaa ganda sanitti nu galchaa ganda qonnaa san barbaannaa jennaaniini atastabdiluuna alladhii huwa adnaa billadhii huwa khayr. Akkas jedheen jechuudha. Wannoonni akkanaa kun akka ati fuulduratti hin tarkaanfanne si godha. Inni biraa aljahlu wallaalumni immoo waa hunda caalaa akka ati sossoone si godha. Tokkoffaa rakkina kee argitu, dadhabina kee argitu, dhukkuba kee argitu, kufaatii kee argitu, gabrummaa kee argitu jechuudha. Yoo hin baranne namni tokko jijjiiramaaf carraaquu hin danda'u. Karaa jijjiiramaa ifaa jijjiiramaa arguu hin danda'u, ifaa guddinaa arguu hin danda'u, ifaa qaroominaa arguu hin danda'u. Namni yoo hin baratin barnootatti kan maali yoo jijjiiramatti kan si geessu barnoota yoo barnoota hin qabaanne namni gaafa wallaalli waa hunda caalaa hamaadha. Aljahlu dhulumaat. Dukkana keessa namni waa hunda haadhaa jechuudha. Halkan dukkana keessa namni deemu waa hundarra ejjeta. Akkana jechuun karaa deemu hin beeku kallattii ittiin deemu hin qabu. Wallaalli akka kana akka ati hin jijjiiramne si godhaa jechuudha. Kanaaf namni tokko waan barbaadutti gahuuf guddina barbaadu argachuuf bilisummaa barbaadu argachuuf bilisummaa wallaalumaa bilisummaa rakkinaa bilisummaa waa hundaa kee argachuudhaaf dura barnoota barachuu qaba. Barnoota kanatu akka ati karoorsitee karooraan galma geessu si taasisaa jechuudha. Inni biraa immoo qabxii dabree wajji kan wal fakkaatu arridaa bilwad'i alladhii wasala ilayhi kullu fard. Bakkuma geessee jirtu kun sitti tolee kaateetuma xiqqoo si aangoo xiqqoo argatte. Kaatee qabeenya xiqqoo tokko argatte. Kaatee barnoota xiqqoo tokko argatte. Akka waan addunyaa kana keessaa fixxee jirtutti qabeenyi kana malee hin jirreetti akka waan beekumsi kana malee hin jirreetti itti amantee waan kana jaallachuun akka ati lammaffaan tarkaanfanne si godhaa jechuudha. Yoomiyyuu addunyaa kana keessatti hamma lubbuudhaan jirtutti ulamoonni maal jedhan akka Imaamu Ahmad faan al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi hanga dhalattee garaa haadhaarraa gabbaatee hanga dhayxee boolla qabrii seentutti barnoonni dabalatamaa deemamaa jiru. Kana jechuun namni hanga addunyaarra jiraatu wama dabalataa deema, wama argataa deema. Ati kitaaba 2-3 dubbistee yookaan kutaa 2-3 barattee yookaan qabeenya harka 2-3 wayii argattee kanumatu kana ol waa hundaa oli dhumeeraa jettee yaaduu jechuun akka ati waan biraa tokko hin argine si taasisaa jechuudha. Kana jechuun akka manni bani Israa'el reefuu kaafne idhab anta wa rabbuka faqaatila innaha huna qaacidun dhiisun raanuti sanatti dhaynee hin gallu isinummaan dhaqaa bilisoomsaatiin ufixaa nuti kanumaan jiraannaa ganda nurraa ciraati isin dhaqaa faayidaa isaas hin argine akka waan jechuuti waan kana jecha taa'amne lubbuu keenya dhabnuuf hin qabnu kunuunuuf ta'a jechuudha. Ummata san Rabbiin lagatii dhamaaseeti waggaa 40 guutuu akka jarri dhama'anii bakka ta'anitti akka namni deemanii bakka dhaqan akka hin geenye akkasii Rabbiin jara dhamaasee jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kun akka ati fuulduratti hin tarkaanfanne si godha. Kanaaf wanni immoo dhuunfaa keenya wanni garaa keenya keessaa
wanni akka nama dhuunfaatirraa namatti ka'u gufuuleen irra guddaan kan namatti jabaatu kan jijjiirama keetirraallee baay'ee si gufachiisuu danda'u kan alaa dhufu caala kan si keessaa ka'u jechuudha. Kanaaf wantoota kana biroo wantoota ittiin tarkaanfannu qabxiilee 2-3 kaasnee sagantaa keenya kana haa goolabnu. Inni duraa wanni ittiin gufuulee kana bira tarkaanfachuu dandeenyu adamul istimaa'i li hadiithil muhbixiin warra si gufachiisan warra dhiisi wanni kanaan ta'u jijjiiramni kee kun hin milkaa'u bara dheeraa yaallee jirra kunis hin ta'u bara kanaa wajjin hin deemu lakkii sin fakkaatu waan mataa keetii olii yaadatta waan dandeettii keetii olii yaadatta warra jedhu kana dhaggeeffachuu dhabu gurra kennuufii dhabu. Gaaf tokko Tufayl ibn Amri ka'ee Makkaan dhufe yeroo inni Makkaan dhufu warri Qureeshiidha. Tufayliin kun biyya isaa keessatti damiina yookiin dura bu'aa jiraati saba isaatiif jechuudha. Yeroo inni dhufu namni kun yoo hadda dhufee dhagahee gale Nabi Muhammadin dhaggeeffatee islaamummaa kana yoo dhaqee biyya jijjiira akkam godhuu qabna namni haasa'u kana dhaggeeffate tokkumatti fudhata maal godhuu qabna jedhanii Qureeshii walii galtee lakkii dhagahuu hin qabu jedhanii jirbii fuudhanii gurratti cuqqaalanii hanga Kaabaa dhayxee hajjii gootee deebitutti matuma gonkumaa gurra keetirraa fuuteen dhaggeeffatanii jedhanii maaliif leenna yoo dhaggeeffateen jijjiirama nama haqa barbaadu nama dhugaatti amanuu beekanii jechuudha. Wayita kana deemaa dhaqee 2-3 naannee ilaalee qoy maaliif ananiin kun maaf gurra cuqqaalladhee deemaa yoo wanni kun dhugaa ta'e itti naman yoo dhugaan taane an nama guddaadha nama sobamuu danda'uu miti akkamitti waan kanaan sobamaa yoo sobate yookaan immoo maafan gurra cufadha haqarraa maafan gurri kiyya cufamaa jedhee jirbii gurrarraa fuudhatee taa'ee dhaggeeffate. Yeroo inni dhaggeeffatu maasha Allah quraana hadiisii ergamaa rabbiiti kan himamu waan takka addunyaa keessa hin jirre ilmi namaa haasofne jechuudha. Jecha rabbii guddaati. Wayituma kana achuma shaadaa qabatee ganda isaa guutuu dhaqee islaameessee jechuudha. Haala akkanaatu namarraa barbaachisa namoota boodatti si deebisan si kuffisuudhaaf yaalan dhaggeeffachuu dhabuudha. Inni biraa hiriyoota gaggaarii warroota yaada bilchaataa qaban warroota hamilee qaban waan tokko galmaa hojjetanii galmaan gahuudhaaf yaalan namoota akkasiitti saahibuu barbaachisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul jaliisi saalih wal jaliisi suu namni nama hamaa shariikuu fi namni nama gaarii shariikuu akka nama shittoo baatee deemuutii fi akka nama buufaa yookiin warra sibiila xurii irraa baasuutii jedhanii jechuudha. Namni shittoo baatee deemu yookaan shittoo san sii kenna yookaan foolii gaarii irraa dhageessa. Namni ibidda immoo haadhu ibiddisaa yookaan si guba. Kana jechuun ibiddisaa sun si miidhaa jechuudha. Kanaaf hiriyoota filachuutu namarraa barbaachisa. Hiriyoota innal qariina bil qariini yaqtadii akkuma jedhan. Inni biraa at-tawakkul ala Allah. Rabbii keetii irratti hirkattee karaa keetti fufuudha. Akkasuma an nusbiha tamuuhiin nama yaada guddaa qabu ta'utu barbaachisa. Nama hamilee guddaa qabu. Nama ilaalcha fagoo qabu ta'utu si gaafata. Namni tokko gaafa jijjiirama jettee lafaa kaatu nan baradhaa nan guddadhaa biyyeen jiru kan haalli keessa jiru kun naan hin malu jettee gaafa kaatu kaayyoon kee fuulduratti nama fageessee ilaalu ta'utu sirraa barbaachisaa jechuudha. Kana jechuun gufuu sitti wanni ta'e si dura dhaabbatu tokko hin jiru. Gufuun hammamii yoo dhufe kan alaa sitti dhufu kan si keessaa ka'u si dhaabuu hin danda'u. Salmaan Alfaarisiin biyya Faaris irraa ka'ee gabrummaa naannoo 6-7 gabroomee nama 7-8 bira naanna'ee jechuudha osoo haqa barbaadu xumura keessatti waggaa meeqa booda dhufee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam bira gahee nabiyyiitti amanee jechuudha. Wanni sun hamma dhaqee gurguramee qabeenya isaatiin ofii isaatiitti namatti of kennee namoonni kun bitanii akka gabroonfatanii gurguratanii gabrummaa kana keessa taa'ee haqa barbaadu san hin dhiifne. Haqqas barbaade san dhaqeetumatti ga'e. Li'annahu ru'uyaasaa yookiin ilaalchisaa egereen inni ilaalchinni egereedhaaf qabu bal'aa dheeraadha jechuudha. Gufuu kamirraa hoo tarkaanfatee deemuu danda'a. Nama akkasii ta'uu sirraa barbaachisa. Akkasuma namni nan jijjiirama jedhu dogoggora ofii dogoggoree namaa kennuu dhiisuudha. Itti gaafatama fudhachuu danda'udha. Yoo yeroo baay'ee lakki anaa miti kana godhe sababa kiyyaanii miti sababa ebeluutiin ta'e jettee dogoggora keetirraa barachuu hin dandeessu. Bira tarkaanfachuu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma al-ihtimaamu biraddil fi'il yookaan rakkoon tokko argame yookaan rakkinni tokko uumame yookaan kufaatiin tokko sitti dhufee
yookaan musiibaan tokko si mudate teessee musiibaa sana haasa'u osoo hin taane musiibaa sitti bu'e sanaaf furmaata kaa'achuu yaaluun akkaati rakkoo dhufe bira tarkaanfattu akkaati jijjiirama barbaadde tokko galmaan geessu si taasisaa jechuudha. Kanaaf wannoonni akkanaa kun hedduutu jira. Qabxii muraasa qofa keessaa kaafne warra jijjiirama barbaadu san jijjiiramee irra guddaan jijjiirama lubbuu keenya jijjiirree rabbii wajjin walii gallee maatii keenya wajjin walii gallee biyya keenya wajjin walii gallee akhlaaqa gaariidhaan addunyaa keessa namaa wajjin jiraannee risaalaa rabbii subhaanahu wa ta'ala filatee akka ilma namaatti nuu kenne kana raawwannee xumura keenya jecha gaariidhaan kalaama gaarii laa ilaaha illallah jennee addunyaa irraa galuudha. Warra isa kana argatu rabbiin nu haa godhu. Ramadaana keenya rabbiin nurraa haa qeebalu. Warra khayrii keessa hojjetee keessa milkaa'u warra leelatul qadriin irra dhufeellee halkan sana keessa booji'atee salaata isaas soomana isaas dhaabbii isaas waa hundumaahu kennatee hojjetatee keessa dabarfatee rabbiin irraa qeebala rabbiin haa godhu isinis haa godhu jenna. Jazakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.